Har'ammoo kan ilaallu egaa loomii bobaa jalattii fi ilkaanitti dibachuu kan jedhu. Barnoonni adda addaa karaa sooshaal miidiyaa adda addaa kana karaa tiiktookii fa'aa loomii bobaa jalatti dibachuun fooliif gaariidha. Dafqa hir'isuuf ni gargaara. Akkasumas ilkaan ittoo dibatan ilkaan ni addeessa. Kan kana fakkaatan foolii afaanii faanis sirreessa. Mee waa'ee kanaan gate waliin haa ilaallu. Loomii bobaa jalattii fi ilkaanitti dibachuu faayidaa fi miidhaa isaa kan jedhu. Mee jalqaba loomii bobaa jalatti dibachuu kan jedhu haa ilaallu. Loomii foolii gaarii uumuuf bobaa jalatti dibachuu kan jedhu. Dhuguma loomiin akka doodiraantii uumamaatti ni tajaajila. Foolii ni jijjiira. Foolii gaarii ni uumaa jennee yoo ilaalle eeyyeen loomii bobaa jalatti dibachuun akka fooliin naannoo sana gaarii ta'u taasisuu danda'a. Kunis tokkoffaa loomiin asiidii alfaa hidrooksik asiid jedhamu sitiriik asiidii isaa keessaa waan qabuuf yeroo dibatan naannoon sun pH isaa xiqqaatee asiidawaa akka ta'u gochuun akka jarmoonni dafqi keenya foolii godhatu taasisan waliin horre waan taasisuuf fooliin gaarii akka uumuu taasisa. Noormaalii dafqi namaa foolii hin qabu. Dafqi qaama keessaa qabu. Dafqi namaa akka inni foolii godhatu kan taasisan baakteeriyaadha jechuudha. Loomiin immoo asiidaa waan ta'eef baakteeriyaa kana naannoo sanaa ni dhabamsiisa. Kanaaf namni sun yoo dafqe iyyuu foolii hin qabu dafqi isaa. Kanaaf naannoon sun akka foolii gaarii godhatamuuf ni gargaara. Kun sirrii mala. Haa ta'u malee immoo kan beekuu qabnu jira. Haa ta'u malee tokko loomiin baay'ee asiidawaadha. pH'n loomii naannoo 2.5dha. pH'n gogaa keenyaa immoo kan bobaa keenya jalaa naannoo 6dha. 5.5 hanga 6.5 kan ga'udha jechuudha. Kanaaf loomiin baay'ee asiidawaadha. pH'n gogaa keenyaa immoo noormaaliidha. Loomii kana gara deddeebinee yoo bobaa jalatti dibanne gogaa bobaa jala jiru kana madeessuun ni diimessa. Kun immoo irra deddeebine yoo raawwanne booda gogaan bobaa keenya jala jiru akka baay'ee gurraacha ta'ee hafu taasisuu mala jechuudha. Akkasumas gogaan namoota tokko tokkoo sinsinnaa'uun yookaan akka allajjitti dheekkamuun madaa'uu danda'a. Akkasumas immoo asiidiin loomii keessa jiruu fi vaayitaamin C'n loomii keessa jiru uffanni keenya kan naannoo sana tuqu jechuudha akka halluun isaa jijjiiramu taasisa. Kanaaf egaa loomii dibachuun foolii ni jijjiira foolii gaarii ni uuma. Haa ta'u malee immoo ishee kana hubachuu barbaachisa akka inni gogaa naannoo sanaa miidhu baay'ee asiidaa waan ta'eef. Kanaaf yoo doodiraantii biroo dhiistanii loomii dibachuu barbaadu ta'e kan gochuu qabdan maadha? Loomii sana akka jirutti itti dibuu hin qabdani. Yoo dibachuu filanne cuunfaa loomii sana bishaan wajjin walitti makuu barbaachisaadha. Hanguma loomii sana bishaan isaa itti makna jechuudha. Bishaan hanga cuunfaa loomii sana walitti makuudhaan naannoo sanatti dibannee daqiiqaa 10 hanga 15 booda deebinee ofirraa dhiqachuu qabna. Kanaaf yoo dibachuuf murteessine tokko bishaan itti makuu qabna. Lammaffaa immoo ofitti dibnee dhiisuu hin qabnu. Daqiiqaa 10 hanga 15 booda ofirraa dhiquu qabna jechuudha. Lammaffaan loomii ilkaan addeessuuf ilkaan itti dibachuu kan jedhudha. Akkuma beekamu egaa loomiin foolii badaa afaanii sirreessuuf ni gargaara sirriidha. Riifreesh godha. Baaddi biriizii afaanii yoo jiraate ni sirreessa. Akkasumas immoo loomii xuuxuun asiidaa waan ta'eef xinnoo ni guba waan ta'eef akka afaan keenya keessatti hancufni baay'atu taasisa. Hancufni baay'achuun immoo afaan keenya qulqulleessuuf ni gargaara. The acidic taste of lemons may stimulate saliva production, which can help wash away food particles and the bacteria in mouth. Soorata afaan keenya keessatti ilkaan keenya qabatee hafe akkasumas baakteeriyaa adda addaa afaan keenya keessaa qulqulleessa waan ta'eef hancufa oomishaa akkasumas fooliin afaan keenyaa yeroof gaarii akka ta'u taasisa. Akkasumas immoo loomiin ilkaan ni addeessa jedhu. Dhuguma loomiin ilkaan ni addeessa. Garuu kuni akkamittidha jennee ilaallu. Loomiin amala waa luqqisuu yookaan amala waa quncisuu qaba. Amala waa luqqisuu yookaan quncisuu waan qabuuf yeroo ilkaanitti rigannu yeroof ilkaan sana irra isaa keessaa akka luqqatu sanaan addeessuu danda'a. Akkasumas baakteeriyaan ilkaan keenya irra taa'uudhaan ilkaan keenya akka gurraacha'u taasisan akka dhabamsiifamu taasisuudhaan ilkaan xiqqoo addaatee akka turu taasisa. Haa ta'u malee immoo kan beekuu qabnu gamma asirratti. Haa ta'u malee yeroo booda wanti kun irra deddeebi'aa dhufnee ilkaan keenya bifa keelloo yookaan boora akka godhatuuf nu saaxiluu danda'a. Akkasumas dhukkubbii ilkaaniif nama saaxiluu danda'a. Kanas kan godhu loomiin ilkaan keenya haguugee kan argamu fi ilkaan bifa adii akka qabaatu kan gargaaru enamel kan jedhamu madeessaa deema, miidhaa deema waan ta'eef loomiidhaan ilkaan
rigachuun yeroof xiqqoo addeessu malee booda ilkaan keenya akka halluu keelloo godhatu taasisa. Dabalataan immoo akka infekshinii ilkaanii godhannu taasisa hin madeessa waan ta'eef. Kanaaf amma danda'ametti ilkaan keenya loomiidhaan rigachuu dhiisuu yoo itti fayyadamne immoo yoo dhugne immoo yoo gaafa loomii fayyadamnu immoo ilkaan keenya loomiin akka irra hin turre bishaaniin lulluuqachuun barbaachisaadha. Galatooma turtii gaarii.